Jireenya kana keessatti namni hundumtuu qabeenyaan, beekumsaan, gammachuun waan hundaan of fooyyessuun, of jijjiiruun bakka guddaa ga'uu barbaada. Mee of fooyyessuu yookaan of jijjiiruuf maal gochuu qabnaa kan jedhu qabxiiwwan kurnan tokkoon isinitti himaa. Inni jalqabaan itti gaafatamummaa fudhachuudha. Jireenya kee keessatti wanta ta'u hedduusaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu qabda. Jireenya kee fi murtoo gootu irratti itti gaafatamummaa fudhadhu. Jireenya kee kan si jijjiiru si mala. Jireenya kee itti gaafatamummaa fudhadhu, jijjiirama fiduuf humna qabaadhu. Yoo itti gaafatamummaa fudhatte jijjiirama fiduufis humna qabda. Guyyaa tokkitti ati arri balleessitu kun itti gaafatamummaa fudhatu taanaan walitti dabalamee booda gaabbitee yeroo deebistu hin qabdu. Akkuma beektan egaa qabeenyi guddaan kan nuti deebinee hin arganne umuriidha. Kanaaf umurii keenya keessumaa umurii dargaggummaa itti gaafatamummaadhaan hin sochoonu taanaan wanti nuti har'a hojjenne, wanti nuti har'a keenya boora akka nu eegu hin beeknu taanaan eessa ga'uu hin dandeenyu, of jijjiiruu, of fooyyessuus hin dandeenyu. Inni gara biraan of adabuu guddisuu. Of adabuu furtuu milkaa'inaati. Amala gaarii fi hojiilee galma kee galmaan ga'uuf si gargaara of adabuun. Sa'aatii kee bakka hin taane itti gubuu, namoota hin taane waliin ooluu, amala hin taane adda addaa keessa seenuu kun of adabuun hin jiru taanaan miidhamaa deemta. Eessayyuu hin geessu jechuudha. Kanaaf haa xiqqaatuyyuu malee of adabuu shaakaluudha. Guyyaa guyyaatti dadhabinni keenya maadha kan jedhu laallee dadhabina keenya fooyyessuuf wantoota irraa of adabuu qabnu immoo of adabuun shaakaluun barbaachisaadha. Inni sadaffaan galma ifa ta'e kaawwachuudha. Jireenya keessatti eessa ga'uu akka barbaaddu, maal gochuu akka barbaaddu, maal galmaan ga'uu akka barbaaddu murteessitee galma ifa ta'e ofii keetiif kaa'uu qabda. Kunis xiyyeeffannaa fi kaka'umsa akka ati qabaattu gargaara. Galma geesse kanaaf immoo guyyaatti sochiiti gootu gara sanatti si geessuu qaba. Erga galma sana kana jettee keessee booda guyyaatti wanta hojjetaa jiru kun bakka sana si ga'uuf dandeettii qabaa kan jedhu of madaalaa deemta jechuudha. Sadaffaan tarkaanfii fudhadhu. Tarkaanfiin hammam xiqqaa ta'us guyyaa gara kaayyoo galmaan ga'uuf tarkaanfii fudhachuun barbaachisaadha. Inni gara biroon namoota gaarii qabaniin of marsi. Namoota si kakaasan akkasumas namoota ciccimoo ta'an, namoota beekumsaan si caalan, qabeenyaan si caalan isaan wajjin hanga ta'e rileeshinii qabaadhu. Kunis yaada gaarii fi galma kee irratti akka xiyyeeffattu si gargaaru. Gara biroon cimaa ta'uudha. Wanti tokko yoo cimaa ta'e illee galma kee irratti abdii hin kutatin. Wanti si mudatu hanguma cimaa deeme atis cimaa faayit godhaa yoo deemte galma kee bira geessa. Wanti xiqqoo tokko yeroo si mudatu abdii kutatta taanaan eessa hin geessu. Ofis hin fooyyessitu hin jijjiiramtus. Kanaaf cimaa ta'uun shaakaluudha. Yeroo wanti cimaa ta'e nu mudatu sirumaa gammannee cimnee itti deemuu barbaachisaadha. Wanta cimaa sana keessa gaafa baanu hangam akka cimaa taane of beekna jechuudha. Hangam akka cimaa taane of beekuuf wanti cimaan nu mudachuu barbaachisa. Wanti namoota hedduu abdii kutachiisu isin abdii kutachiisuu hin qabu. Cimaa ta'uu qabdu jechuudha. Inni gara biraan of kunuunsuudha. Fayyaa qaamaa, sammuu fi miira kee kunuunsuun barbaachisaadha. Yoo fayyaa qaamaa, sammuu fi miiraa qabaatte malee successful ta'uun hin danda'amu. Kanaaf wantoota fayyaa qaama keef barbaachisan raawwachuu, sammuu keef, miira keef kunuunsi barbaachisu ta'uu qaba, taasisuus qabda. Inni dhumaan barachuutti fufuudha. Guyyaan barachuu fi guddachuutti fufuu. Barachuu yeroo jennu digirii maastersii isa kana miti. Kitaabota adda addaa dubbisuu, koorsii adda addaas fudhachuu haa ta'u, akkasumas ogummaa kee bakka itti barbaaddu kan sii ga'u yeroodhaa yerootti of fooyyessuu qabda. Umurii kamirra yoo taate barachuutti fufuu, yeroodhaa yerootti of jijjiiruu. Kun qabxiiwwan gurguddoo 10 of fooyyessuuf yookaan of jijjiiruuf gargaaranidha. Galatooma, turtii gaarii.